Gab dorkani Hamdan umman banatete Jawari Bakala bir Euro makinan Jawari fi Hamza Bakala fuudhee deemu ka'u akkuma shufeerri konkolaataa kana kaase humna addaa Oromiyaa bakkee san jiru keessa poolisiin tokko Iyyaasuu Taamiraat jedhama. Hoggantoota Oromoo diinaan ajjeefaman ijaan arguurra ani sammuu itti waliin du'a jedhee kilaashii hidhatee jira ofirraa baasee hidhannoo guutuus lafatti darbee uffata poolisii ofirraa kukkutee nutti dabalame. Gaafa inni nutti dabalamu namni hundinuu bakka sabboonummaan yoo jiraate poolisii ta'uu qaama bulchiinsa biraa ta'uu osoo hin taane quuqamni Oromummaaf qaban yoo jiraate akkanatti ibsama waan jedhu namni hundinuu hedduu miira keessa seene kana booda maaltu uumamaa namni tokko Magarsaa jedhama. Ijoollee Harargee naan jedhan akka odeeffannoo bakkuma sanitti argaddetti bakka kana itti deebina waan ammaa kaaste kana irratti gumaa dabalanneetini waan muraasa kaasnee achi booda waan hafe itti deebina. Mee guma amma gara Burraayyuuti deebitanii giddugala aadaa Oromootti obbo Taakkaleen firiijii fida jedhee deemee achi booda warri Riippaabilikaanii dhufee warri Riippaabilikaanii akka dhufeen miirri naannoo sanii uumame sun maal fakkaatame? Jalqabni akkaataan itti dhufan dhugaa dubbachuudhaaf nama olaantummaa seeraa yookaan nama dhuunfaa tokko seeratti dhiyeessuu osoo hin taane meeshaa harkaa qabaataniitii miti harkuma qullaa yoo osoo deemanii beektaa nama sodaachisa. Nus ofii keenyaaf osoo hin taane hayyootuma yeroo sana achi turaniif hirrifanne beektaa bakka jiruuf ollaadhaan dhugaa dubbachuudhaaf akka nama tokkotti. Akkaataan rakkoon hin jiru hanga fedhan taankiif baankii fedhanillee haa hidhatan. Biyyattiin heeraa fi seera qabdi. Namni waan balleessine hin jiru. Qaamni hidhuuf deeman kun waa balleessuu danda'a, waa balleessuu dhabuu danda'a. Garuu seera qabdi biyyattiin. Akkaataan isaan itti dhufanii ol seenan akka nama dhuunfaa yookaan qaama barbaadan seeratti dhiyeessuu to'annaa ofii jala oolchuu osoo hin taane dhugaa dubbachuudhaaf waan xaaliyaaniin biyya weerarti fakkaata. Takka humna akkasiin agarreen duuluma amma kaabatti gaggeeffamaa jiru jechuun kun hin danda'amu. Sana boodaan hin dhufanii meeshaa hedduu hidhatan beektaa? Dhufanii konkolaataa Hacaaluun reeffa Hacaaluu keessa jiru dhufanii hin qabanii achumaan ajajamnee dhufnee gubbaarraa ajajamnee fudhannee deemuu fi awwaalchaaf deemnaa jennaan Jawhar hin didee hin deemu awwaalchi isaa akka nama argee ta'uu hin qabu kan jedhu si'a. San boodaan dhufanii humna fayyadamanii yeroo sanitti nuus homaa gochuun hin danda'amu. Sikuriitii nama 11, 12, 13 Jawhar eeduu miti. Humnummaan addaa naannoo Oromiyaa hundi dhufee osoo Jawhar faana dhaabbate humna sun ofirraa waan deebisu natti hin fakkaatu. Carraan jiru yoo bakka gaditti beektaa gootummaan harka si kennisiistullee hin jirtu. Eeduun Jawhar baay'ee bilchaatu. Namni beektaa eeduu ta'uu jedhan qawwee qofa baattee waan isa eedu se'an. Gamnummaan jira, sabboonummaan jira, waan asirratti miidiyaa irra gadi ba'ee jechaan ibsuu danda'u. Asumaan carraa kana fayyadamee isaan galatoomfachuu barbaada. Uummanni Oromoo illee jabeeffachuu qaba eedota Jawhar. Maali wanni isaan itti dammaqaniitiin waan yaadamee ture fashalsaniitiin jira jetteetiin yaaddu kun? Dhufanii reeffa Hacaaluu san akkuma godhanii dhumarra humnaanis ta'u maaliinis dudubbatame
fudhatanii bahan. Sana boodaan erga isaan bahan booda nuti bahuuf erga wanti hundi haalli mijatee nu bahuuf taane humni addaa naannoo Oromiyaa kan jiddugala aadaa Oromoo eegu sun nu dura dhaabbatan jechuudha. Bahuuf deemna nu baasuu didan bahuuf deemna jedhama baasuu didan. Achumaan xiqqaasha turanii marsan gara konkolaataa Jawaaritti as dhufan. Isin baa kun akkana ta'a qaama barbaannetti jirraa maali jedhan. Achumaan eedonni Jawaaris bakka jalqabaa irra wanni jedhanii dhadhaabatanii konkolaataa Jawaaritti hiiqanii nus yeroo sanitti warri meeshaa harkaan qabne garuma konkolaataa dhiifne garuma konkolaataa Jawaaritti hiiqne. Baqqalaa Hamzaas achi turan yeroo san. Qaama barbaannu jira ka jedhu kuni humna addaa Oromiyaati moo Rippaabilikaanii? Kan jedhu ajajuma an kan dhagaye kan barbaadamu jedhee kan gurra kiyyaan dhagaye ajajama humna addaa naannoo Oromiyaati. Ibrahim moo eenyu jedhama maqaan isaa naaf hin qabamne. Hootenni haasawuun dhagaan qaama barbaadamutu jira jedhee dhufee geetuun Jawaar bira ture. Kan ija kiyyaan argee gurra kiyyaan dhagaye jechuudha. Jawaar kophaa isaatti konkolaataa bakka inni jiru duuba saanqaa konkolaatichaa banee inni itti ol seenuuf ta'u geetuun hin dhoowween. Waan kamuu haa ta'u kophaa isaa isatti hin dhiisu. Ani isa biraan taa'ee ati natti aanti teettaa Jawaaritti isin amannee isin hin siisinuu kan inni jedhu gurra kiyyaan dhagaan geetuun. San boodaan osoo achitti wal morman Jawaar faana wajjin haasaanii maal jedhanii dhumarra waan irratti walii galame hin beekamu humna nu keessa achi baasuuf ta'anii jidduma san dhufanii eedutaan qawwee eekkadhaa jedhanii inni kan nu jedhanii maal eega jedhan booda. Kanallee kan jedhe humna addaa Oromiyaati moo Rippaabilikaanii? Humna addaa naannoo Oromiyaati. Eekkadhaa jedhee sana boodaan jalqaba hin didanii takkitti maancal jettee meeshaa wanti lafa kaa'amuuf illee jiru sun sirrimaa. Ergar Jawaar himattu eekkadha rakkoon qabu waan jedhu wayii sana boodaan dhaga'ee yeroo saniif quban qabu yeroo bakkeetti argame sanitti garuu san boodaan wal mari'atanii maal jedhanii Geetuun Bashiir hundi isaaniitu eedonni wal mari'atanii hin hiikkanna jedhan. Maaliifi jalqabumaa kaayyoon isaan achi dhufanii to'annaa seeraa jala nama oolchuuf osoo hin taane tikeetii xumuraa hayyoota Oromootiif muruuf na fakkaataan akka hubadhetti akkaataan itti dhufan. Gamnoomanii waan isaan dhufaniif harka fashaleessuuf maal goota? Ibiddatti bishaan facaasaa jechuudha. Qawween hiikkatanii sana boodaan ammas humni addaa naannoo Oromiyaa itti hiiqe gara maqinaa Jawaaritti. Geetu tarrafa ka jedhamu eegamma Jawaar keessa har'allee isinumatu dabarsee nu kennaa ka jedhu sagalee ol fudhee dubbate beektaa? Saniyyuu miirri amma gurbaanutti dabalamee fi kan lubbuun baate sunis akka gariin ka jedhanitti akka waan ofiillee ofitti dhukaasanitti gurri na dhagaa yeroo sanitti miseensotuma poolisii irraa. Nuti akkas hin beekne Jawaar hidhuuf yookaan isin akkana godhuuf osoo ta'uu beekne dabarsinee hin kenninu isin dura dhumnee gara keessan darban malee kanuun jedhe meeshaan itiyyuu natti haa hafu jedhee qawwee darbee nutti makame jechaadha. Kun kan ija kiyyaan arge